بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله درسي تيني تنرانتنا درسي كتابة 40 غرغار صوبيتين مثدورين كينيا خنرانتنا كن في الدنيا غريبا كنته في الدنيا خيستي غريبا جيتشوني نما بيسان جرتو كوتا جيتشو بيتي خي خان dhugaa asimiti akhiraadha jechuutan lubbuutti muggariidha. Naam. Kunimma akka nama fagoodha. Namni fagoodha tokko namni biittisaa fagoo tokko gaaf tokko biyyattiyyatti niin galaa. Wanta jawuututti dhaga'ama. Akkas ta'e jechuutis addunyaa keessatti kana jalatti immoo hoogaa hadiisa meeqaffaatiitu jira al-hadiithul arba'uun hadiisa 40ffaadhaati jechaadha. لكوفسان حديث أفرتمفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر الراجبا فمي ربي سلمان الراجالته عبد الله في عمر الرئيس ربي أجالته قال يجون نجي عبد الله بن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نكأبي بمن كبي يجتوني شيخوتي يلمان نكأبي جتشارا gurmuu lamaan maalii fi wanni ergamaan sallallahu alayhi wasallam gurmuu isaa qabaniif isuma kanaahu sirritti akka gara waan isaan itti himuu deeman kanaatitti qalbiin isaa deebi'u isa dammaysuuf gurmuu si qabnaani wanni kun waan jabaa ta'uudhaan qalbiin akka gamana deebitu jechuu namni ka ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wasallam nama barsiisuu irratti dandeettii qabu hin jiru. Bifa gaafiitiinis nama barsiisu akkasumammaas harkuma faa qabuudhaanis ni barsiisu kunoo gurmuu yookiin ceekuu qabuudhaanis biman kibayye jechuun ceekuu tiyya lamaan gurmuu tiyya lamaan na qaban ergamaanii faqaala jechuun ni jedhee ergamaan kun tahi fi duniyaa addunyaa keessatti tahi ka'annaka gariibun akka nama biitisaa fagoo nama biyya isaan jirree nama biyya dhaloota isaan jirree san ta'e jechaadha. Ka'annaka jedhu ka'annaani harfu tashbiihin harfii tashbihaati fakkeessuu jechu akka nama sanii ta'edha. Ta'amalu amala innaa hojjetti isiin akhwaata innaa sanirraahi ka'annaka gariibun akka fagoo akka nama biyya isaan jirree tahi aw caabiru sabiilin بل عابر سبيل جان أوينتون معنا بلي داتي بلي إدرابي جا إنماو أكنا ما خراد بروتا يجارا إمالتو خرادي متخجيرو جيجو إني بيتي سافا قودا توريتيس هجتي بيسان يو قبطو باتل ني هجتا تماك إني مو خرادي متجيرو خراد برو جيروان تهي في sinkuma karaan deemu qofa fudhata malee dalagadheetiin biyya tana tawaan jedhu hiyyaadu jechaadha. Maal goona nama jalqaba ka'an gariibun jedhaniiti akka nama biyya fagoo biittisaa biitti dhaloota isaa fagoo tokko ta'e. Kun immoo teessumaaf bakka tana agartee qubatuuf hiyyaadu maaliif jennaan biitti isaa fagoodha waan ta'eef. أو عابر سبيلين كنا مو إنما كنا مخرادي متجرو كنا ممه سنير هما سنكو مخران دبرو كوفا فراتا يجارا أكنا مخرا دبرو تهي يجارا أكاس جانين أما الدنيا تنا يادة ما سنتين كنين الدنيا تنا خيزة قبادتين جرات أوان جو إفتني منيد زهدي أي الدنيا جرو تنكنين جتشو إسانيتي وكان ابن عمر جتشون عبد الله بن عمر نته رضي الله تعالى عنهما ربي سلمان الرجالته يقول يجون خجؤته درست جساتين إسا رابرت مجاهدا ما درست إساتي إسا نجد إذا أمسيت جون يرو قلقل فته يرو قلقلت سينتي
فلا تنتظر الصباح غنما إيجين hojii halkanii dalagaa halkanii khayrii halkan hojjetam tokko ganamaan hojjedha jettee hin dabarsin jechaadha. Maaliif ganama eeguu kan beeytu? Eega rabbiin gartee nagayaan galgala sii fidee hojii khayriidhaa ta halkanii ta galgala hojjetamtu yeruma san hojjedhu malee yerootti hin kennin. Ganamaan hojjedhaa jettee if duratti hin dabarsin jechaadha. Wa asbaxta jechuun yeroo bariisifatte maasiise ربي نجيان سيبرينان فلا تنتظر المساء قلقلا إيجن هجي قيادا غرا قلقلاتي چند برسين جيچارا خيري تكوغا غرتي يرو مسان وجدو بودان وجد جت يرو تنكنين جدو تنتيو دو تلين بيتو جيچو أما كان يچونغا ناميچي يرو مجراتوه دو أفرتي إيغاتو مجراتي أكسما ولي نماسيس خيري تك يرو مسيسان التوجد مالي yeroo biraatiin hojjedhaa jettee gara yeroo biraatiin dabarsin waa yeroo qabduun wakhudh jechuun fudhadhu min sihhatika fayyaa teetirraa limaradika jechuun dhukkuba keetiif amma zamana fayyaa qabdu keeysa kheyrii hojjetadhu kheyrii baay'ifadhu gaafa dhukkubsatte immoo hojjechuu dandeessu jechaadha. Wakhudh jechuun fudhadhu sinqii jechuu من صحتك جتوني فياتي ترى المنا ما خن الدنيا تنخيستي فياس قباتا أكسم ما سيد كوساتوني جريتشورا يرو فياك أبدو خيري باجي فرد يجو لمرضيك جتوني زمن الكوساتو خيتيتي غافر الكوسات ما حجتون دنديسو تها أما سيسي خيري تكيو يرو فياك أبدو حجتي gaafa dhukkubsattees akkasumatti sii deemtii jaan dhuguma namni tokko ka duraan sunnaa salaataa aadaa godhatee salaatutti jiru gaafa dhukkubsatee sababa dhukkubsatuutiif dadhabe maal ta'a dokumentiin isaa galmeen isaa ta duraan ibaadaa saniin qabamtee jirtu sun akkasumatti itti fufaan deemtiif jechaadha. Sababa dhukkubsatee saniif duraan dhaabbattu dhukkubsatee hojjetuu dadhabe waan ta'eef akkasumatti ajiriin isaa galmeeffama adeema jechaadha. Wamin hayaatika jireenya keetirraa sammaasiisi lubbuun jiraatuu keetirraa sinqii fudhadhu limawtika jechuun gaafa du'a keetiitiif jechuudha. Eega duutee hojjechuun hin danda'amu. Kanaafuu yeroo lubbuun jirtu tana waan si barbaachisu hojjetadhu khayrii hojjetadhu jechaadha. Maasha Allah. Namni du'e hin deebi'u addunyaatti. Akhirratti bakkee itti kaafamu duunaan galmeen teeni cufamti gana yoogaa duraan waan waqfii faa lafaa qabaattee ilma gaarii faa lafaa qabaattee gara sii deemtuuntu jira malee gara hundaan akkasitti itti fufaansiif hin deemtu. Kanaafuu min hayaatika jireenya keetirraa fudhadhu sinqii limawtikaan zamana yookiin yeroo du'a keetiitiif jechaadha. Gaafa duutee galmeen teeni dhaabbatti waan ta'eef. Kanaafuu gaafa lubbuun jirtu hojjetannaani eega duute booda isiisanitti fayyadamta. Rawaahul Bukhaariyyu hadiisa Imaamul Bukhaariitiitu gabaase jechaadha. Hadiisni kun faayidaa ajaa'ibaa waan gurguddaa of keessaa qaba laamma. Gorsa ajaa'ibaa jiruu addunyaa tanamma jiruutti fufaa taatee akka yaaduu hin qabne jiruu addunyaa tana keessatti namoonni addunyaa tana keessa jiru imaltuu jiruu waliin tokkuma jechaadha. Karaa deemutti jirra. Kanaafuu akhira saniif sinqeeffatuun barbaachisa malee akka nama asitti hafootti addunyuma qofa jala kunne addunyaadhaan shawwadamuu hin qabnu jechaadha. Asirratti malumaa garii ulamaa'otaa i'malli dunyaaka ka'annaka ta'iishu abadan addunyaa teetiif hojjedhu akka waan itti fufaan jiraattu wa'amalli akhiratika teetiif hojjedhu ka'annaka tamuutu gadan akka waan boruu duutuutti jechaadha. Ta'ee akka waan boru du'u teessu akkasitti hojjechuu qabda yeroon kenniniifidha. Khayrii takka yeroo akkamuma hadiisni kun jiru gartaa laamu. Hiika hadiisa kanaatiin waliin yaadni isaa waluma gala. Addunyaa teetiifis amma dalagachuun dhiftu ni dalagatta garuu isuma tana keessa waa'ee akhiraatii sammaas hojjetatuu qabda jechaadha. I'mal lidunyaaka ka'annaka ta'iishu abadan. Addunyaa teetiif akka waan itti fufaan jiraattu akkasitti hojjetatta
wa'amal li aakhiratika aakhirateetiifis hojjedhu ka'annaka tamuutu gadan akka waan boru duutuutti jechaadha. Akkas egaa namni muslimaa tokko addunyaa fi akhiraa tana waliin qabee deemuu ni danda'uu qaba jechuudha. Addunyuma qofa jala kutee addunyuma tana yaada isaa guddaa godhuun qabu jechuudha. Addunyuma yeroo hojjetuuhu akhiraaf waan sinqii isaa ta'uu san hojjeta malee isii qofarratti hin oolu. Addunyaan kaayyoo isaa harraachi aanuu miti jechuudha. Addunyaa tana wanni hojjetuuf inni diiniin kaddamuu fi addunyaa tana wanni hojjetuuf mana akhiraa saniin tolfatuuf jechaadha. Akkas maasha Allah. Kanatti aansee maatis mata duree biraa ittibaacu sharci Illaahi azza wa jalla shari'aa rabbii hordofuun cimaadul iimaanii jechuun utubaa iimaanaati jechaadha. Ittibaacu hordofuun deemuun sharci Illaahi azza wa jalla shari'aa rabbii jabaatee guddatee hordofuun isii jala deemuun cimaadul iimaanii utubaa iimaanaati jechaadha. Utubaa wanta iimaanni ittiin dhaabbatu tokko jechuudha. Shari'aa hordofuudha wannummaan iimaanaaf utubaa ta'uu jechaadha. As jalatti gaa lakkoofsa hadiisa al-hadiisul hadi wal arba'uun hadiisa 41ffaadha. An Abii Muhammadin abbaa Muhammad irraa gabaafame Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas Abdillah Amri Aas Abii Muhammadin kuniyaa isaatiin maqaa kabaja isaati maqaan isaa kadhaloota Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas Abdillah Amri Aas irraa gabaafame radiyallahu ta'ala anhuma isaan lamaan irraa rabbiin jibannaa fageessu jechaadha. Abdillah fi Amr ibn al-Aas sahaabota jechuudha. Isaan lamaan irraa rabbiin haa jaalatu rabbiin jibannaa fageessu. Abdillah ibn Amri kun hadiisa baay'inaan hadiisa odeessuu keessatti namni isa ga'u hin jiru jaan. Maaliif jennaan hadiisa ni barreessaa jaan inni Abii Hureyraanuu ni hima. Ani hin barreessu. Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ammoo ni barreessaa. Sanitti na caalee je'ee dubbata jaan Abii Hureyraan. Garuu immoo hadiisni Abdallah ibn Amri cinaan tokko Israa'iliyyaa tafaa haa qabaatu malee baay'ina hadiisa ergamaarraa gabaaseetiin Abii Hureyraa gaheetii miti. Waa barreessuudhaan imma kan inni Abii Hureyraa caale Abii Hureyrummaa nuhuu isaaf hawwaa jaan akkasaa sananii silaa ta'ee je'e jecha. Qaala jechuun ni jemma Abdullah ibn Amr ibn al-As kun qaala Rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ergamaan rabbii ni je'e laa yu'minu ahadukum tokkoon keessan hin amanu iimaanan kaamilan iimaana guutuu jechuu mataa iimaanaan qabuu jechuu miti. Laa yu'minu ahadukum jechuun tokkoon keessan hin amanu iimaana guutuu hattaa yakuuna jechuun hanga tahutti hawaahu jechuun fedhiin isaa taba'an jechuun hordofaa hanga tahutti limaa ji'itu bihi waaniin an dhufeen san hordofaa hanga tahutti. Wanta ergamaan sallallahu alayhi wasallam ittiin dhufan san fedhiin isaa san hordofaa hanga tahutti jechaadha. Amma ga hawaa kanaateetu fedhii kanaatiitu bakka lama qoodama jechuudha. Hawaa fedhii faarfamaa ta'ee fi fedhii arrabsamaa jechaadha. Fedhiin faarfamaan isa wanta ergamaan dhufaniin hordofu san waan rabbiin itti ajaje hojjete ta rabbiin irraa dhoorkamuu keessatti waan ergamaan dhufeen hordofa laamu. Sun immoo hawaahuun kun hawaa mazmuum sanii miti jechuudha. ومن أضل ممن اتبع هواه خمو ربي القرآن خيس جوسان ومن أضل يجون نمني جلان جرو ممن اتبع يجون مورد فرة هواه يجون فديل بو إسانا مورد فرة نمي نمني جلان إني جوسون سن مغرتي فدي خرماليد آسانين تا فدي وان إرغمان دفين نردف نسان فدي كسيتي يجون أيوة تنفون منامي توقو إيمان قوتو amma imaana jennee maaliif hin hiiknihi imaana guutuu maaliif jennee hiikne bakka kanatti jennaani amma wanti ergamaan dhufaniin kun waan dirqamaa jira wantoota sunnaatiitu jira waan ammoo jiddugaleessa ta'eetiitu jira kaniifummaa waa garii keessatti imma dhuguma namni gartee waan hunda keessatti hordofuu ni danda'uu ni jabaata sanirraa kan ka'e imaanan kaamil imaana guutuu
wanni jenneef sanii jechaadha. Mataa imaanaa immoo imaanumaa hin qabu, hin amannee islaamummaan ala jaa jennee hiikuu hin qabnu jedhamu. Akkas jechutti hiikuu hin qabnu imaanan kaamil jechuu qabna malee. Imaana guutuudha. Shari'aarraa wanta ergamaan dhufeen san hordofuu danda'uun fedhiin isaa kallattiin inni deemu karuma san ta'uun kun waan cimaa guutomina imaanaarraa jechaadha. Saniif akkas jennee saniin hiikne jechuudha. Hadiisichi kun sadarkaan hadiisaa hangamta akkame? Hadiisun hasanun sahiihun akkas jedheen Imaamu Nawawiin. Hadiisun jechuun haada inni kun hadiisun hasanun jechuun hadiisa hasani, sahihun jechuun sahihaasi, hasanun inda qawmin sahihun inda aakhariina jechuu deema. Rawaynaahu jechuun isani gabaafne fi kitaabil hujjati kitaaba hujja'arraa fuunee gabaafnee je biisnaadin sahihin sanada sayyateen. Kitaabul hujjaan kun kitaaba beekamaadha. Achirraa hin fuudhee jechuuf deema laamma Imaamu Nawawiin. Amma duuba kitaabul hujjatiin kun kitaaba eenyuuti mee yoo jennu hadiisa kana Ibnu Rajab harka qabee jiraa jedhan. Hafiz Ibnu Rajab hadiisa kana akkamiin sahiha jedhaani. Kitaabul hujjati inni jedhamu kun abbaan is kitaaba sanii Sheikh Abul Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Shafi'i al-Faqih nama warra sirriitti fiqii beeku Azahid nama Naziil Dimashqaa bakki inni ture eessa qubatee ture Dimashqa ture jechuun Suuriyaa magaalaa guddittii Suuriyaati. Kitaabni isaa kun kitaabul hujjaa jedha maqaan isaa alaa المحجاجة يتضمن ذكر أصول الدين بؤروت دين الإسلام إف كيسة همتي جرجان على قواعد أهل الحديث والسنة جرا. أما حديث نقوني أبو نعيمس كتاب إساء الأربعين خجو كيسة أكم إمام النووي قباسي خنتي أبو نعيمس قباسي جرجان. أما دوبري حديث جخنا نموت هدو قباسي اللي garuu immoo Imaamu Nawawi hadiisa kana hadiisa sahihaa jechuun ni dogoggoree jedhe Ibnu Rajab. Tasii waazal hadiis baciidun jiddan jedha Ibnu Rajab laam. Haafiz Ibnu Rajab haafiz hadiisa beekuu keessatti namni kun sadarkaa huffaazaa keessa jira jechuudha. Saniifuu Imaamu Nawawiin bakka kana jedhee hadiisa kana sahiha godhuu ni dogoggoree fagoo haqarraa jira. Muguduu hin karaa hedduudhaani. Walumaa galattuu hadiisichi sadarkaa sihaa sanitti ol hin bahuu jaan. Hiikni isaa duuba ma'anaan isaa kun akkamiin? Ma'anaan isaa sirru garuu gara sanadaatiin sahiha san tahuun ni jabaata. Hadiisni kun hadiisa sahihaa miti jechuudha. Hadiisa Imaamu Nawawi harkatti qabame keessaa koo isa kana Ibnu Rajabiga kan harkatti qabe maashaallah. Amma duuba ma'anaan hadiisichaa akka bakka jiru آياتوت القرآن خيسيو ديمنس أرغتو دندين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أكس جد إما ربنا سورة الأحزاب كيستي قربانا ربي تأمنستي إنت لربي تأمنت تكاسي يرو ربي في إرقما وان تكمر تيسا فلنون قبنجج وان سن كيست مرتما ربي في إرقما ربي سن قبجو مليه فدين إساني قرم ديبو قبجج قره waan rabbii fi ergamaa murteessanii san ta'uu qaba jechaadha. Waan rabbii fi ergamaa murteessan san jaalatuu barbaachisa jechuudha. Saniifuu kanammoo bakka hedduudhaa argachuu dandeenya. Hadiisichi sadarkaa sihaatti ol hin baane jechuun moo beekuu qabna jechaadha. Ma'anaan isaa immoo nuu galuu qaba. Laa yuminu ahadukum tokkoon keessa hin amanu iimaanan kaamilan jenna jechuudha. Iimaana guutuu hatta yakuun hanga ta'utti hawaahu jechuun fedhiin isaa jaalalti isaa sun taba'an hordofaa limaa ji'tu bihi waan an dhufeen san hordofaa mina shari'ati jedhan. Shari'aarraa wantaan ani ittiin dhufe san hordofaa hanga ta'utti iimaanni nama tokkoo guutuun ta'u jechuudha. Iimaanni nama tokkoo kitti guutuu ta'u jiruu fi jireenya isaa keessatti aadaa hordofuu dhiisee akkasumammaas
wantoota garaagaraa hordofuu dhiisee fedhiin isaa garamitti deebi'u gara shari'aatti gara diinal islaamitti deebi'u jechaadha. Wanta hojjetu keessatti rabbiin waan kana keessatti ergaman sallallahu alaihi wasallam maaliin dhufan je'ee ilaalu jiruu fi jireenya isaa waa'ee diin keessatti waan hojjetu keessatti diinumaan hoogganamuutiitu isarraa barbaachisaa jechaadha. Maashaallah. Kun immoo guutumina imaanaarraa namtichi kana ta'uun imaanni isaa guutuu ta'uurraa jechaadha. Amma walumaa galattuu gaadisichi sadarkaa seexaa sanitti ol hin bahuu jenne kana jalatti maasis mata duree biraa si'atu maghfiratillaahi azza wa jalla bal'ina araarama rabbii jechu bal'ina araarama rabbii araaramni rabbii kun bal'aa tahuu jechuu hadiisa kanaa gaditti dhufaa jiru keessatti wanni cimaan jechu cuunfaan isaa maali bal'ina rahmata araarama rabbii jechaadha. Kana jalatti hadiisni jiru الحديث الثاني والأربعون حديثني أفرتمي في لما فادا إسات أمورات قال أما 40 إمام النووي كاي ابن رجب التندبلين حافظ ابن رجب حديث سديتي مو كانت دبلي شنتما قديني نعم قومه إمام النووي أفرتم على مخانني بريسي أنيفو سنردت إسات أمورات يجمع 40 إمام النووي سنردت إسات أمورات حديث أفرتمي لما فا أنا أنس بن مالك الرقبة فمي رضي الله تعالى عنه ربي سرى جلة قال جنجئ أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي دقى يقول إساجون دقى جم أما جيش إرقم دقى مال قال الله تعالى ربي قلته نجئ يا ابن آدم يا المنما جيشرا يا المنما إنك جيشون أتي ما دعوتني وان خدتين وان نخدتين أما ما دعوتني جيشوني وانت نخدتينتي ورجوتني جيشوني وان أرارمك يخجلتين غفرت لك جيشون سيفين أرارما على ما كان منك مع ما حصل منك جيشون وان سر أرقمي ولين دليرا ولا أبالي جيشوني يادة كنو ولا أبالي هم بددو يوكي نموه جيروت كن إلا لبدي تيساني مالين سيفين أرارما جيشارا وان نخدت رحمتك يخجلتين وان نخدت أرارمك يخجلتين غفرت لك سيفين أرارما جيد على ما كان مع ما حصل على أنتم معنا معاتي جامي ولين جيتشارا على ما كان جيتشون مع ما حصل كان وقتها ما تاتي حصلاني كمتي وجدني سني كمتي وقعني سني كنا على ما كان منك يجوان سر أرقمي ولين جيتشارا دليرا ولا أبالي يجو يادت كنو أي شيء أتم دلي أتهجت سن دلي با ولا أبالي يجو يادت كنو يجارا نعم قل مغا بل إنا رحمة ربيتي ربي سبحانه وتعالى الدمنا دلي تنيالالو إيسي يرونو تيسا خدني إيسا أرارما غافني رحمة سا خجيل إيفمن وقودون بل إنا أرارما ربي غسيسا يجارا أيوة أما دعائين تن أكامي غالام دعائين لما تجرا جدن رماوني دعائي يرو غرتي وان توكو أبدي إسا خدتوتي في دعائي عباداتي تجرا جيجم دعاء مسألة ودعاء عبادة جيجم دعائي إسا خدتو ركنا سمودة توقرت إسا خدتوتي تون أمو دعائي تعباداتي أما تم صلاة فاخيستي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم جن تون ملا تعباداتي جرا أيوة تون أمو توقارك ني تكون ردفه يا رب وانا كنا خلنا الرخاسي يا رب بلا سن الرخاسي يا رب ينخ أنو تون دعائي مسألة جمدي جرا أني فوما
ما دعوتني يوم جمة وأنا خدت ورجوتني يجون نخجلتين جتشارا أما خنقا بدي سارتي رحمة ربي أرارم ربي خجيل لام بدي ساسن الرت ماسس ربي خدت جتشارا غفرت لك سيدين أرارما ما كان منك يجوان سر أرجي ولين ولا أبالي يجو يادت كنو بدي تيسن يا ابن آدم يا المنما لو بلغت يجون أدوغي سل ذنوب يجون بدين تي دلين أتي هجت ذنبين تي أدوغي سل عنان السماء دوميس سمئي عنان يججوخون دوميساني خدندين يوكين عنان السماء يجون وان سمير راسيف ملأتو خانا جيتشارا بل إنا سمير آخنا odoo geessellee jechuun mala baay'ina isiidhaati gaamma kana himuuf rabbii kana jemma loo balaqat jechuun odoo geessellee zunuubuka diliin ati hojjette anaana samaa jechuun duumeysa samii odoo geessellee dummina keeysa ثم استغفرتني سنبود مو أرارما نقافت غفرت لك يجون سيفين أرارما جد ربي سبحانه وتعالى يا ابن آدم يجو يا المنما إنك أتي لو أتيتني جتون أدونت رفتي بقراب الأرض وان لفتنت ريات خطايا جتون دلي لفتنا قوت ريات جتشارها بقراب الأرض جتون وان دتشي تنت رياتو قوتودان يوكي ألفنان أما دتشي لفنا جران تنت رياتو جتوني لفتنا قوتو جتو yookiin ulfinaan qixa lafa tanaa dilii geessu jechuudha. Loo ateettanii odoo natti dhuftee biquraabil ardii waan lafa tanatti dhiyaatu baay'inaan yookiin ammoo gartee ulfinaan qixa lafaa kan ta'utti dilii dhiyaatuun odoo natti dhuftee qaxaayaa jilaan marabbiin qaxaayaa jechuun diliilee thumma laqiitanii jechuun sanbooda immoo yoo naqunnamtee laa tushriku bii shay'an kanatti waan tokkollee hin qindeessine ala taateen jumlaan laa tushrikuutun haalijjaadha ibsa xumuraati akkitti imma inni rabbi qunname fuulduree rabbii ketti dhaqee shirkiin qabu garuu immoo dilii biraanii hojjetee jira yakka garagaraa hojjete yakka inni hojjete kana keessa immoo shirkiin hin jirtu laam la'ateetuka jechuun ani sittiin dhufaa biquraabiyaa jechuun waan lafa tana guututti dhiyaatuun yookiin ammoo waan lafa tana mizaanu madaalutti dhiyaatuun jechuun maghfiratan araaramaatiin waan araarama lafa tana guutuu dhiyaatu araarama ulfinaan lafa tana ga'utti dhiyaatu saniiniin si dhufa jechaadha kadilii teessan sirraa balleessu jechuudha saniiniin si dhufa abshir rawaahu tirmizii jechuun adii tirmizii gabaase waqaala jechuun ni je imaamu tirmiziin hadiithun hasanun sahiihun هذا حديث نقول اتبرنا خوني حديث حسن جتون حديث بريدة حسن عند قوم ورسدا قريب رد صحيح جتون صحيحة عند آخرين ورنو مسندا قريب رد تجارا أكسي غرغر قودمو إسين تنما استايلا يوكيني سي فيدما ترميزي قف ترميزو ماتيتو حسن صحيح جتون ديما ملي warri sanadaa kabiraa bifa tanaan hin deeman warreen barreessitoonni biraa kanan fayyadaman amma saniifuu hadiisni kun hasanis ta'ee sahii ta'uu kun hasanun inda qawmi jechu warra sanadaa garii biratti hasanee sahiihun jechuun sahii inda aakhariina warra sanadaa garii biratti jechu hadiisan hasaniin sila sadarkaadhaan amma sahii san hin ga'u saniifuu warri sahii ji'u kun ammoo waan warri hasan sun hin beekaniiti bira ol kutan saniifuu hadiisichi hasaniisi sahihiisi jechaadha maasha Allah hadiisa kana keessatti waan qalbii namatti horu waan inumaa hamilee namatti horu hedduudhaatiitu jira jechaadha bal'ina araarama rabbii bal'ina rahmata rabbii milaam dilii feete hojjettee yoo dhuftee na kadhatte immoo araarama kiyya kajeelte sumaafin araaramaa dilii feetes yoo qabaatte isiisan dhiifamaan si godhaa jedhe laamma diliin tee baay'atuu keessa maasis duumeysa samiidhaa yoo geeyse
duuba immoo san booda yoo istighfaara araaraman kadhatte sumaafin araaramaa jee rabbiin. Akkasuma maasis dilii yakka adda addaa hojjettee odoo shirkii keessa hin qabne yakka silaa gartee ulfinaan lafa tana ga'uutti dhiyaatu yakka yookiinis gartee baay'inaan bal'ina lafaa kana ga'uutti malu fudhattee yoo niif fuulduree kiyya dhufte yoo duute jechaadha. Garuu shirkiin keessa hin jirtu taanaan anis araarama qixa saniitiin sitti dhufaa jeelaama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Akka gabroonni isaa abdiin kutan araarama isaa kanarraa akka abdiin kutanne eenyuu yakka fedhe yoo hojjete araarama yoo rabbiin gaafannaan tartiiba siidhaatiin deemnaan rabbiin akka dhiifama godhu. Yoo shirkiin qabaatin ammoo akkasumaasis rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa sanii araaramee jannata akka naquu danda'u nutti hime jechaadha. Quraana keessatti immoo inna Allaaha laa yaghfiru an yushraka bihi. Rabbiin isatti waa sharraksiifamuu namaaf hin araaramu yoo abbichi odoo irraan tawbatin du'e jechaadha. Wa yaghfiru maa duuna dhaalika waan san malee jiru immoo ni araarama liman yashaa'u jemmoo nama fedheef jechuudha. Inni fedhinnaa isaatiin hojjetee nama fedhee fi nama hundaa miti jechuu garsiisa laammasan. Garii immoo dilii isaa saniif adaaba galcheeti qulqulleessee akkasitti booddee jannata galcha malee akkana deemeen galchu jechaadha. Ka fedhe immoo dhiifama godheetii fi akkasitti qulqulleessee jannata galchaa kana gaa kun immoo bal'ina araarama rabbiitii garsiisaa jechuudha. Maasha Allah. Dandeettii rabbiitiin gargaarsa rabbiitiin kitaaba arba'iinaa asitti xumurree warra waan barateen fayyadamu rabbiin waa godhu waan baranne keessa rabbiin barakaa nuufaa kaayu isii barattan kana isiniis warra itti hojjetu rabbiis naa godhu numa hundaa warra itti hojjetu rabbiin waa godhu. Maasha Allah. Hundi keessanuu jechu warreen qiraatii kanarratti hirmaattan waan barattan kana baratuu qofa odoo hin taane itti hojjechuudhaas rabbiin isiniif haa kennu. Isii barattan tan ammaa se'ise nama hin beeknes barsiisuu rabbiin isiniif haa kennu. Kun kennaa rabbiiti naam. Yeroo teessan irraa gumaachitaniiti asirratti hirmaattanii barattan. Jalqabarraa hanga xumuraatti warri itti fufaan barattanis jira. Warri immoo yeroo garii haajaanis itti dhuftee mammaqees jira. Sanis ammoo isiin baratin sanis warra baratirraa haa fixatu. Hunduma keessanuu rabbiin naaf jecha barattanii warra rabbiin isiniin juusan rabbiin isin haa godhu jechaadha. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.